قريني ويعني انتقرأي كيست ركو أمتشوف علي ما جركون يادة سياسة موفا هكذا موفا ilaalcha moofaa qabaatedha. Ilaalchuma kaleessaatiin, yaaduma kaleessaatiin, adeemsuma kaleessaatiin tooftaa tokko osoo hin jijjiirin fedhiif faayidaa uummata isaa miti fedhiif faayidaa isaa akkuma kaleessaa amma bare sanatti tufafsiisuu barbaada. Yaada moofaa waan ta'eef milkaa'uu hin danda'u. Fakkeenya bara 1980 keessa ummanni keenya akka har'aa osoo hin dammaqin, akka har'aa osoo dubbiin hubatin, akka har'aa osoo hin ijaaramin jarri gaggeessaa tokkoffaa ta'anii nuti immoo jala deemtuu taane gargaartuu taane tokkoffummaa isaanii fudhanne lammaffummaafuu gahaa miti jedhamne waliin deemnee injifannoo isaanii tiksinee saamicha isaaniif haala mijeessinee jirra. Oromoon bakka kaleessaa jira. Saafsaniin bakka kaleessaa jira. Sumaaliin Affaarri bakka kaleessaa jira. Hin ta'a kunam yaada moofaadha. Hoggansa moofaa yaada moofaa gaafa siin jedhu gareen kuni waggaa 50 dura bilisummaa Tigraayiif jedhee qabsaa'ee jira. Yeroo sanatti uummata dammaqsuu ijaaruuf kaayyoo filate jennee illee hodhiisnee fi eega mo'atee mootummaa ta'ee waggaa 27 aangoo qabatee booddee maqaa jijjiirrachuu hin dandeenye. Ammas mootummaa Itoophiyaa ta'ee bilisummaaf walabummaa Tigraayiif hin qabsaa'edha. Asii deemis suma kana godha. Yaada yeroo, haala addunyaa wajjin of jijjiiruudhaaf qophaa'aa miti. Tokkoffaan kana. Lammaffaan humna walqixxummaa fudhachuu hin dandeenyedha. Akka nama tokkotti biyya kana keessatti nama sabaaf sablammii kamii keessaayyuu ba'e wajjiniin walqixa ilaalamuun barbaadan. Jarri bulchuu ati bitamuu, jarri saamuu ati saamamuu, jarri ajajuu ati ajajamuu. Amalli kun immoo jijjiiramuu dhiibsa itti agartaa. Isuma ammaa kana eega addunyaan jijjiirame, eega haalli jijjiirame asitti wayyaaniin hoogganee shaneen naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa jiran gargaaranii walqixxaatanii miti gargaaranii waraana mootummaa irratti goona kan jedhu ifatti dubbatu. Ammas jara osoo gaggeessan kan jara hordofa. Jarri isa kaan wajjin hariiroo uummatanii gaggeessuuf miti. Walqixxummaadhaan miti. Akka lakkoofsaan gaggeeffamuufis miti. Jarrituu gaggeessaa ni kan gaggeeffama. Namni amala kanaan dhufee osoo aangoon qabatin gaggeessu malee kan jedhe kun aangoo qabannaa maal akka fiduu danda'u itti laannee agarreera hin beekna bu'aasaa. Kanaaf walqixxummaan fudhatanii jirra. Namni walqixxummaan fudhanii bara kana baay'ee rakkata. Walqixxummaa fudhakkan. Walqixxummaa laannee yoo rakkanne walqixxummaa laachuu jibbitee dhiisiiti. Fakkeenya tokkoon sii kaasa. Amma mootummaan kun naannoo Tigraay deemee lafa meetira tokko fudhachaa hin jiru. Uummata Tigraay saamaa hin jiru. Ofiin of bulchu. Afaan isaanii, aadaa isaanii, eenyummaa isaanii, biyya isaanii keessatti guutummaatti of bulchu. Asii gargaarsa deema yoo ta'e alatti achi waan nuti irraa fudhannus irraa barbaannus hin jiru. Ammoo waggaa 20-30 dura Oromiyaan akkuma jirra har'a of bulchaa jiran kanatti guutummaatti of bulchee namni lafa isaa saammachuu dhiisee nama isaa mana hidhaatti akkuma magaalaa guddaa Oromiyaa wayii manni hidhaa biyya kana afaan Oromoo afaan isaa ta'ee akka jiraatu sanatti jiraachuu dhiisee Oromiyaan sadarkaa amma jirri of bulchaa jiran kanatti waggaa 20-30 dura osoo of bulchee qabsoon barbaachisan hin barbaachisu hin qabsoon. Kanaan dura nuti kan rakkanne fakkeenyaa dubbachuu hin dandeenyu karaa irra gaafa deemnu abaa'oo jedhanii nama hidhuu, nama ajjeesuu, nama dhabamsiisuu, nama ukkaamsuu, lafa keessaamuu, biyyaa baqachuun, magaalarraa baqachuun, aangoorraa baqachuun aadaa amala haaraa ta'aa dhufee jira. Biyya kee keessatti, biyya namaa deemtee miti qe'ee kee keessatti abbummaadhaan miti akka namaatti jiraachuu rakkoo waan ta'eef qabsaa'ame. Kan jiraa kun maaliif amma? Namni achi deemee miidhaa addaa irratti geessaa jiru hin jiru. Kan biraa dhiisii hoomaa waraanaa biyyoolessaa illee achi hin jiru. Guutummaatti of bulchu. Maal barbaacha yoo jettee gaaffii dhugaa hin qabani. Gaaffii dhugaa hin qabanii meeshaa diina alaati. Wanti xiqqoo gaafa argatan isheedhaan bitamanii Itoophiyaa jeequu barbaadu. Itoophiyaa jeequudhaan nageenya dhabsisuudhaan achi keessa jiraachuu barbaadu. Namoonni
garee kana gargaaraa jiran. Kaleessa baay'ee kaleessas TPLF gaafa mootummaa dargii mo'atee aangoorra bahe of danda'ee miti. Namatti hirkateeti. Namatti hirkatee gargaarsa biyyoota garaagaraarraa fudhateetu mootummaan kun waan baay'eetiin qaramee waan tureef bara sanatti gargaarsi sun gargaarsa qarshii miti. Hoomaan waraanaa jarri gargaaran waliin galanii Finfinnee akkaataa sana aangoo qabatan. Bara sanas hirkatanii malee of danda'anii miti. Ammas hirkannaa sanaan waa gochuu danda'u itti fakkaata. Eertiraan bara kanaaf Eertiraan bara sanaa tokko biyyoonni Eertiraa bara sana gargaaran amma jiru. Diinonni tarsiimoo Itoophiyaa bara sanatti jara gargaaraa turan. Gargaarsa amma jarri godhan humna Itoophiyaa wajji wal simaa qorannaa akkasii gochuu hin danda'an. Abbaan barbaade gargaaruu danda'a. Garuu fedhiif faayidaa keenya of tiksuuf mirga keenya eeggachuuf namni mirga keenya sarbuu danda'u humna qabu garuu hin jiru. Abbaan barbaade yoo si gargaare amma si gargaaru amma si gargaaruu danda'u murtaa'aadha. Maaliif humni isaa murtaa'aa waan ta'eef. Amaluma kaleessaatiin hirkatanii gargaarsa namoota biraatiin gargaaramanii jeequu barbaadu. Maaliif nageenyi jiraaf hin ta'u. Nageenyi jiraannaan gaaffitu ka'a. Fakkeenyaaf albuunni warqeen bara kana ekspoort goone doolaara biliyoona 5.6. Doolaara biliyoona 5.6. Bara wayyaaniin waggaa 27 Itoophiyaa bitti waggaa 27 guutuu albuunni ekspoort goone biliyoona 3.6. Waggaa 27 biliyoona 3.6. Waggaa tokkotti biliyoona 5.6. Maal jechuudha kun? Warqeen sun eessa deemaa ture jechuudha. Warqee haaraa arganne immoo isuma duriiti miti. Warqeen kun saamaa ture jechuudha. Galiin biyya kanaa gaafa jarri aangoorra turan waggaa 27 booddee biliyoona 200 akka biyyaatti kan galaa ture. Amma tiriliyoona 1.5. Galiin kuni eessatti kan manca'aa turedha. Qarshiin hin jiru akka hin jenneefi deemii karaa CMC deemii karaa maganaanyaa gamoon agartu kun hundi kan namoota dhuunfaati. Biyyatti fayyadamaan turre malee qarshiin sun hojii biyyaaf misooma biyyaaf oolaan turre malee namoonni ta'anii immoo saammatanii gamoo ijaarrachaa jiru. Deemi gamoo lakkaa'e gaafasii gala. Nageenyi dhufnaan gaaffii akkasiitu ka'a. Jarri kun misoomsuu hin beekanii. Misoomsuu karoorsuu hin beekanii. Propagaandaa sooshaalizimii beeku. Waan xiqqoo irratti ishee 20 dubbachuu beeku malee waan amma hojjetamaa jiru fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee waan goone kana TPLF waggaa 50 walitti laatte hojjechuu hin danda'u. Taa'ee dubbachuu malee deemee biyyoo tuqee biyya jijjiiruu hin danda'u. Qonnaan sadasii kaasee akka naannootti akka biyyaatti jijjiiramaa jiru kana. TPLF yaaduus gaggeessuus hoogganuus hin danda'u. Itti laannee agarreerra waggaa 27. Namoonni bu'aa qabsoo waggaa 8 kana bara wayyaanii wajjin dorgomsiisuu yaalu. Garuu waggaa 7-8 jalqabaa bara wayyaaniin mootummaa ta'e 83 amma 90 amma 91 misooma dhiisiiti wayyaaniin as shawaa as gindabarat bulchaan turre shiftaa bulchaa as gindabarat as shawaa kaabaa bulchaan turre beegii fi gidaamiin mootummaan tureera koomaa waraanaatti kan ta'aa ture. Waggaa 8 keessatti biyyayyuu hin beekan jira biyya bulchuu dhiisiiti. Waggaa 8 keessatti wanti hojjenne waggaa 27 waan caaluuf dorgomsiisaa jirta malee amala mootummaa haaraa jijjiirama booddee dhufeen wal ilaalte garuu walitti hin dhufu. Kanaaf jarri kun nageenya hin jaallatanii, walqixxummaa hin jaallatanii, diina Itoophiyaa wajjin hariiroo uummatanii, gargaarsa garaagaraa fudhatanii, jeequudhaan jeequmsa sana keessatti jiraachuu barbaadu. Yaadni isaanii, hoggansi isaanii, ilaalchi isaanii moofaadha. Ilaalcha har'aa wajjin adeemuu hin danda'u. Kanaaf mo'uu hin danda'anii rakkoo uumuuf hin tattaafatu alatti injifannoo fiduu hin danda'ani. Haalli Itoophiyaa, haalli uummata keenyaa jijjiiramee jira. Haalumti uummata Tigraay jijjiiramee jira. Amantaa expectation uummanni Tigraay irratti qabus baay'ee jijjiiramee jira. Haala kana keessatti uummata Tigraay kaleessa guutummaan gargaaraa ture. Gargaarsa argatanii, deeggarsa garaagaraa argatanii, uummata kaan gowwoomsanii. Uummanni kaan gowwoomee wanti ta'e sun lammaffaa seenaa keessatti har'a miti waggaa dhibbaa har'aan ta'u kun. Waggaa dhibbaa har'aa kun raawwachuu hin danda'u. Kun seenaadha. Kun dhumateera. Kun duubatti hin deebi'u.
nuti bilisoomuu duwwaa osoo hin taane lammaffaa garboomuuf qophaa'anti. Ummata dammaqe, ummata of bare, ummata of ijaaraa jiru, ummata caaseffama isaa hammayyeessaa jiru kana akka ummata kaleessaatti ilaaltee yaaduun gowwummaadha. Yaada moofaa irraa madda fagoon deemu jeequudhaan yaalu garuu hin cabuu hin dhaabbataa amantaa jedhu guutuun qaba.